taasise nuurumate hookiin bilisummaa hookiin lafarraa baduu Oromoon yeroo ammaa jechaadha. Galatoomaa gaajollee kan caalaa mana siniin jedhuun qabu. Oromummaa chaan dhiigadha. Oromummaa chaan lafeedha. Oromummaan eessattuu niisu hamma duunee lafa kana keessatti awwaalamnutti. Waa'ee obboleessa keenya Haacaaluu du'aa Haacaaluu abbaa ajjeeses hin beekna. Abbaa qumaara kana taphates hin beekna. First of all, gaafiin isaan gaafadhu qaba. Yeroo darbee dubbachuu yaalii taniinan waan emotionally ta'eefis internetiin addaan jalaachitti osoo fixiinan ba'ee. Tokkoffaa kana nuti we're not that stupid people. Sammuu qabna nutis mee akka keessan politikanyaa ta'uu baannu malee sammuun keenya nu dalaga. Kun wanti kun sammuu jedhama. Sammuu mataa keenyaa qabna itti yaadna. Mucaa eega ajjeeftanii booda my god. Internetiin kun waan isaan beeku beektaa dhiifa manaa godha. Mucaa eega ajjeeftanii booda ajjeesuun waa tokko. Eega ajjeeftanii booda reenfasaa akkasitti olii gadi fuutanii du'ee sa'a 3 moo 4 booda hammanna yaalaa deeme. Du'ee sa'a 3 fi 4 booda hammanna you make sure dhiiga isaa dhangalee akka du'u isaa make sure gootan hammanna yaalaallee akka dhaqu gootan jechaadha. Am I still here? Do you guys jirtu na dhagaa jirtu amma jira miti? I don't know what's wrong with the internet or what's going on. Na dhagaa jirtu jechaadha. Okay, galatoomaa. Eega ajjeeftanii booda sa'a 3-4 eegdanii achi geessitani. You make sure he's dead. Du'uusaa lubbuun keessaa bakka namni akka beektan booda achi geessitani. Itti aansee jechaadha. Itti aansee mucaan kun eegalee reenfasaallee nama akkasitti taphattanii reenfi nama mul'achuu hin qabne akkas gootanii warri gammadetti gammaddanii nutti agarsiiftan. Akkatti inni rukutame dhaqni isaa inni ariqamu dooktoriin bira jiru reenfi nama kana kabajamee eeggamu qaba. Sadaffaa Finfinneettiin awwaalamuu jettan biyyatti dhalate biyya abbaasaa lafa taakkuu tokko reenfasaallee dhoowwattan dhaabitti ajjeeftanii reenfasaallee dhoowwattan. Ambootti dhaqxanii wasiila isaa ajjeeftan. Warri isaa warri ollaa amboo jiru gudarraa eessarraa akka dhufeen awwaale dhoowwitan warra wasiila isaa obboleessaadhasaa obboleessa abbaasaa adaadaasaa waan hunda dhoowwitan akka inni hiriyyaasaa akka awwaalle jechaadha. Isa dhiisaatii reenfa bakka hin jirretti Oromoon farda isaatiin jechaadha. Gugsee Haacaaluu dhiisaatii dachiin galaga'ee awwaalamuu qaba ture. Finfinneetti lafa dhoowwattan. Finfinnee irratti maataa akkuu tokko isa dhoowwattan natti maame. Why you guys refuse to bury him? Osoo diinni isa ajjeese Finfinnee irratti fardaa konkolaataadhaan kabajaan awwaalam ture mucaan keenya. Osoo diina aarsuudhaaf jettaniif jechaadha. Ofii keessan ajjeeftan ajajaan ajjeefta Abiyyi. Ajajaan irratti gubbaadhaa sii kenname mucaa kan ajjeesu waan Minilik waan dubbateef. Maalifiin amma maaf Caalaa Bultumee ajjeefne eegas ta'e isin deeggaree kan. Maaf Faayisal isaan ajjeefne isin deeggaree kan. Maaf Haacaaluun duwwaa ajjeeffamame nuti gowwaadha waan isin deeggaru deef ajjeeftan mucaa. Ha ajjees immoo Abiyyitu ajaja gubbaa fudhattee warra si ajajurraa fudhattee mucaa kan ajjeefte. As galagalte achi galagalte namni mataa kee irraa bu'uun jiru. Ana abbaan fe'aa jedhu ati mucaa keetiin baana dhiiga abbaan fe nafanni isaa koottaati. Mucaa Haacaaluu ajjeeftee ati seeraan hin jiraadhatte miti wal argina. Gumaa Haacaaluu hin baati. Gumaan Haacaaluu biyya sun diigdee baati. Maaf Jawaariiti. Maa OMN cufte dhugaan gadi ba'a. OMN noo jiraate dhugaan sabatti gadi ba'a. Miidiyaa hunda cuftee hanisin propaganda ooftan duwwaa akka dhagahamuuf. Hanisin haasoftan duwwaa akka san dhaga'uuf. Hin taatu. Beekna nuti. Hoosoon godhiin duras hin beekna. Sabanu dhagoo dhabne malee eenyummaa kee durrimne. Gaafa siidaa Minilik dhaabde an namichi kun hin ta'u jedha asirratti bahee iyyi. Gaafa nama du'e nutti fiddedhaan ati du'uu qabdu turte. Namichi odoo dhubee jedhamtu sun immoo maal jette gadi baate? Shaneetu ajjeesee jette. Shaneen eega ajjeesuu danda'e maaliif hin taayyee dandaasa gadi ba'ee alboo sun ajjeemne saree jaldeessa bulguu simmaaf abbaa kee sin ajjeemne. Simmaaf ajjeemne eega shanees ajjeesuu danda'e maaf abbaa kee maafiin taayyee danda'an gadi ba'ee uummata wallaggarratti uummata wallaggarratti dhumaatiin labsi maafiin ajjeemne eega sin ajjeesuu danda'e. Maaliif sin lafarraa sin dhabsiifne? Maafiin warra hagdanii achi keessa ayyitan maalifarraa sin dhabsiifne osoo shanii ta'e? Maaf Haacaaluun du'a shaneedhaan maal jedhe Haacaaluun? Warra Abiyyi deeggare maaf sirbitoota meeqatu Abiyyi deeggare maaf isaan ajjeefamne eega shaneen ajjeese. Haacaaluu waa'ee shanee yoo dubbate waa'ee dubbate
kun indalagu nuti akka keenya qafoodhuma nusuma to'atu olii gadi nu oofa akka barbaaddanitti tokkoffaan duusu ture ati warri gujii hennaa kana walitti eegu raabii lafarraa fixu olii gadi deemtee waan nyaattee dhugdu haasofta malee waa Oromoo sin gashu abbaa gabbaleessa nuti du'aa jiru eegan nama taate maaf isaan hin gaddiin isaan siidaa jedhan nama keenya ajjeesan har'ate dhiigni namaa dhiigaan deebuun qabu jetta nama ajjeesun you said it low right eega seera dubbatte seeraan koo annam tokko namiidhe anillee hundi seera gaafa biyya guddatetti seera baradheetta barumsa keessallee duwwaadha saree garaan kee gunnaan of sammuu keellee dhiifa manaa godhaani Facebook ta'uu waan sambeeku addaan ciccita sammuun kee gunnaan you are a lawyer you told me you are a lawyer ani fatti jaawwal arginu ol taasifne beekta eega seera beekte namni nama miidhe tokko nama leen ajjeesinaa nama tuqinaa nama hin deebisu justice must be served dhiigni namaa dhangala'ee nama du'e sun anaa ona ajjeefte ati ani hin deebu garuu ati suniif itti baafatamuu piraayisii sun kaffaluu qabda as baatee nama ajjeesuun hin barbaachisu maalifiin biyyoo jeeqame damoozaas teessee mana sottaa teessee nyaattu dhabdaqa biyyoo jeeqame free money han Oromoo irra teessee sammuu Oromoo irra teessee free nyaattu dhabdaqaata mana kiraa keenya xaa kaffaltu dhiiga Oromootiin Oromoon dammaqeera namni afaaniin simmoofame duubatti deebi'u hin jiru kokkee nu qabne asiin miti asiin nu qaltu malee namni duubatti deebi'u hin jiru saanichi gonkuma duubatti hin deebinu qawwee nutti qabaati mee dhiiraan taatan abiyyiidha deemnu jechiisaanis dhugudhaan dhalattaniitu nuti qophoofneerra afaaniin miti immoo keessa keenya qophaa'e biyya haa caaluu nyaatte biyya haa caaluu hasineet gootee nurratti sirbite biyya siidaa du'aa nurratti dhaabde rabbi nan jiraachisiin har'a rabbi nan jiraachisuun kana teenyee nuti jiraanne rabbillee nun jiraachisiin balaan nutti ta'u Oromoon lafarraa haa baddu dhugaa kana teenyee nyaanna tana biyya Jawaar hiite Jawaar is a freedom fighter Baqqalaa Garbaa is a freedom fighter isin nama taatanii nama hiitani hattoota han Jawaar fayyadaman dhugaan akka hin baaneef ijoollee dhugaan jiru akka hin baaneef Oromoo ajjeesanii ilmaan Oromoo ittiin hidhuufi obboleessa koo ajjeesanii obboleessa koo ittiin hidhuufi shaneetu osii laba hacaalu ajjeese shaneetu ilmaan Oromoo ugguree akka seenanii Oromoo irraan eegne godhe akka hacaaluun gaggeeffanne nu godhe akka reenfa saree beeta kiristaallee dhoowwattan osoo akkanaati beeta kiristaan keessatti awwaalamuun barbaadu Oromoon harkaan of naachifne osoo mana beeta kiristaan isaanii dhiibne mana keenya saganne ji'a jahaaf sin kadhannee dadhabne osoo mana nyaataa isaanii dhiibne jarri kun unuun raafute unuun morma nu qarsheetti Facebookii kanarralee teessaniitiniin warri naa lubbuun nu kaffalame isin immoo waa tokko gochuu dadhabdan Facebook isaanii cubsiisuu dadhabdan isaan mana koortii isaanitti nafa